nuuf hin taatan oromummaa keenya shakkitu nu oromoodha oromoo waan taaneef dararamaa jira please sagalee nuuf ta'a warra as jirtan kun hundi keessan sagalee nuuf ta'a darraan dhumaa jirra haga gara sulultatlee hiriira bahansan qambara kaatanii baatsan haga san waan kan bahachuu hin dandeenye uummanni darra eessan bahan kan jiran caaka keessatti dhumaa jiran uummanni mana bulaa hin jiru manni irratti gubate bakkuma jiran sanitti kan du'e awwaalamaa hin jiru kan dhahame kan rukkutame yaalamaa hin jiru deessuun bosonatti dahaa jirti achumatti daa'imni jalaa du'aa jira maal oromoo dhumni bineensi ta'aa hin jiru waan namni dhalli namaa ta'aa jiru darraa keessatti maal balleessini maaf sagalee nuuf hin taatan dhumni eessa geenyu garam geenyu jiraachuu barbaanna beeni gargaarsa waan biraa qarshii siin barbaannu amma gara darraan nama hojjetatee jiraatu Rabi galatoomii dhiifama si dhaabsisuu fi sagalee nuuf ta'a. Amma gara furmaata deemna. Amma rakkoo hanqa jiru dubbannee jirra mariidhaa fi dirqama mari'achuu waan qabnuu fi amma garuu furmaatni maali waan jedhamu irra deemnaa jechuudha. Abdii dubbadhume waan hin dubbanneef. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onna baasu galatoomii. Dhugaa hedduu takka galatoomii ajandaa kanallee fiddee dubbachuuf baay'ee tokko ulfaadhu galatoomii galata qabdaa. Si jechuun Oromoodha. Oromoo jechuun si'i. Darraa jechuun Oromoodha. Oromoo jechuun darraadha. Sabni keenya bakkuma hundattuu miidhamutti jira. Amma wanni guddaan godhamuu qabu ajandaa kana warroonni TikTokii kan irra jiran guutuun warri dhageettii qaban guutuun iyyuu challenge wayii hojjetamuu qaba. Challenge hojjetamuu qabu suuraadhaanis hojjetamee namni miidiyaa kana irra jiru hundi namni ani Oromoodha Oromummaan itti dhagahama jedhe challenge tokkocha wayii waan sagalee ittiin taan wayii mallattoo wayii godha mallattoo kana hundi keenya fayyadamnee viidiyoo hojjetame hunda TikTokii keenya irratti gadi dhiifnee maaltu achitti galee ganda kana keessa maaltu jira waan jedhu kan biyya keessaas ni argaa kan biyya namaa jirus ni argaa bakka jiru hunda kallattii sanitti gurra kenna namni maali wanni kuni maali jedhee laala gaafa laalame immoo tiyyuu wanni tokko furmaata ta'uu danda'a. Kanaafuu challenge hojjetamuu qabu mallattoo wayii haa kaa'amu mallattoo san namni hunduu haa kaayatu namni ani Oromoo dhiiga Oromooti jedhe gadi bahee viidiyoo haa hojjetu yoo darraan qarqaarsi ka gahu taate qarqaarsa achi gahuu qabullee qarqaarsallee godhamee maatiin keenya ka ala jiran sun harmeen keenya ka badhee jiran sun akka nyaatanii bulan akka uffatanii bulan yoo wanni geessisuu danda'an jiraatu ta'e asirraa ilaa haga biyyaatittuu tartiibni godhamee biyyarraa namni achi waa geessisuu danda'u kallattii mallaqaatiinis ta'e gargaarsaanis ta'e akka waa achi geeffamu godhu. Ittaan suudhaan ammoo tiyyuu warri miidiyaa nuti waa gochuu hin dandeenyu wanni nu gochuu dandeenyu yoo gargaarsi ka biyya nuu gahu taate gargaarsi kun akka guuramu goona. Yoo gargaarsi ka biyya sanuu gahee maatii kana dhaqqabuu hin dandeenye taate chaalenjiin wayii hojjetamee profaayilii wayii hojjetamee profaayilii san hundi keenya kaayannee viidiyoo ammoo tiyyuu namoonni nu hojjetan viidiyoo hin taane iyyuu gadi dhiisna waan ta'eef tiktokii keenya jalatti gadi dhiisnee diwiitu goonee bakka jirru hunda waan kana ajandaa goonee torbee tana guutuu bakka hundatti wanni kun osoo dubbatamee waliigalaan namni hundi gurra itti kenne jechuu barbaada. Yaani kee makii gaariidha namoonni ol beeytaniin illee namoonni gurdaadhaan hedduu jira waan ta'eef namoota kana yaada kenni namoota kana yaada kana jala kaahii yaada kana namni hunduu gadi dhufee irraa dubbatu namni ani Oromoodha jedhe. Ani wannan jiru lamaanuma tana makii tokko chaalenjiin tokko hojjetamuudha. Wanni profaayilii wayii chaalenjii sun hojjetamuudha viidiyoon hojjetamu. Lammaffaan ammoo tiyyuu yoo qarqaarsi uummata san bira gahuun ka danda'amu taate qarqaarsi wayii walitti qabamee sabni keenya Oromoo kun bal'aadha. Halkan takkittitti waa hedduu gochuu dandeenya. Namoonni naannoo san jiran beela'uu jiranii, dheebotu jiranii, miidhamuu jiranii, badhee buluu jiranii, nyaata dhugaatii irraa rakkatu jiranii yoo ammoo tiyyuu uummata kana hidhachiisuun kan danda'amu taate nuti uummanni kutaa Oromoo kutaan 11 Oromoon darraa mitiiti Oromiyaa guutuu hidhachiisuu ni danda'a. Sababa kana ta'e kana dhiise amma waa'ee hidhachiisuu dhiisishee bira darbi because hin barbaachisu amma kun waan birooma dubbadhu.
Okay, maki ani link By the way, namni dibsi jaahun ጊዜ taa'ee dhaggeeffatu barnaa uumawusee isin fakkaata as jala jiran barkaabinoonni maarree warroonni waan kana hojjetaa jiran as jala jiran sigalee ጊዜ nuti hidhachiisu ምናምን jen daranuu uummata keenyatti miidhaa humnaa jechuudha sigalee. Okay, yeah. Wanni godhuu qabnu lamaanuma tana sagaleen challenge kun akka namni hunduu dhagahu godhuudha. Lammaffaa mootiyyuu yoo qarqaarsi harmee teenya bira nu kagahu taate qarqaarsi godhamee malleen guurameetiin maatii keenya dheebotaa jiru kana dheebuu baasu. Tokko mootiyyuu namni hundi akka argu akka dhagahu viidiyoon hojjetamuudha. Challenge suuraa wayin hojjetamu profiiliin hundi kennani kaan. Galatoomii Okay, thank you so much. Waan jabaa itti amma dawwaluun ture. Ijoollee jechuun aktivistoota ciccibaa ijoollee warroota gurguddaa maqaa isaanii yaamuu baadullee feesbuuk warroota namoota gurguddaa jira isaaniitti bilbiluu jira warroota kana durallee tiwutarii irratti suuraa hojjetuudhaan beekaman akka suuraa hojjetanii hin taasisaa jechuudha. Sambooduma feesbuuk warra hin poost godha samboota isinillee achirraa fudhattan kada hin goonaa jechuudha. Durri kana lammaffaan immoo amma saa kanatti because lubbuu namaa saa kanatti lisaan nuti dubbannuti namoota by the way darraa qofaa miti darraa qofa darraa qofa miti salaalee guutumatti rakkoo guddaatu jira sinigalee darraa qofa osoo hin ta'in yoo dubbannu darraa osoo hin ta'in salaalee jennee haa dubbannu salaalee keessa waliigala salaalee keessa rakkoon hin jira. Uummanni keenya miidhamaa jira akkanatti sagalee ta'uu nurra jiraata jechuudha darraa qofa osoo hin ta'in salaalee jechuun nurra jiraata bakka salaalee jaa gisee sagalee taatan. Okay, itti aansuudhaan immoo anamma viidiyoo hello. Ayyaa akkasii warra asirra jirtan isin bilbila kaastee deebiteerti. Koppiliinki godhaa akka warniin hin kenne. Hayyee amma maal goona seetan amma saa kanatti saa nuti dubbatu jiru kanatti lubbuu nama meeqa akka bahu jirtu tilmaamuun isinirra jiraata. Namootni meeqa akka qabamee maallaqa gaafatamaa jiru namni meeqa nyaata malee akka buluu jiru namni meeqa bishaan malee akka bishaan malee dheebuudhaan akka jiru nurra jiraata jechuudha yaaduu nurra jiraata amma saa kana keessatti harmeen teenya maal keessa akka jiru dirqama nam tokko salaaleedhaaf sagalee ta'uuf salaalee keessa dhalachuu nurra jiraatu ani salaaleedha ati salaalee hundi keenya akkas fudhachuu nurra jiraata jechuudha miidhaan salaalee miidhaan nama hundaati miidhaa oromoo ta'uu hundaa ta'uu qaba malee miidhaa ijoollee salaalee keessa dhalattee qofa ta'uu qabu akkasitti ilaalcha akkasii warri qabda yoo jiraatan ilaalcha akkasii sun tokkoon godhu adda nu baasaa ilaalchoota akkasii xixiqqaasan duubatti ofirraa goone nu hundi keenya miidhaan kun miidhaa mana keenya keessa akka jirutti yaannee akkasumas sagalee ta'uu nurra jiraata jechuudha. Amma saa kanatti ani viidiyoo hin hojjedha. TikTok irratti hin hojjedha. Warri viidiyoo keessanitti tole duuyitii godhuu dandeessan. Warroonni immoo sagalee keessanii sagalee ta'uu barbaadan immoo sagalee ta'a. Akkasuma mana banadha. Maaliif namni shan isin ilaali? Namni hundi keessan deeqaa kanarraa laayifii banuu danda'u qabdan. Maaliif uummanni feemasoonni ja'a dhaggeeffadhaa wanni isin jiru. Feemasoonni keenya maaliif uummata keenya salaalee irraa dubbachuu dhiisee? Guddaanis xiqqaanis maaliif dubbatuu dhiisee jaatiti? Warroonni koomantii mana banadhaa nama arrabsaa isin hin jenchaa jiru. Akka namni hundi gabbee sagalee tokko godhuu danda'u isin. Laayifii banadhaa daqiiqaa tanarraa kaasta hundi keessanuu banadhaa piroofaayilii suuraa hojjechiisan feesbuuk irra isinii maxxansaa suuraa san qabattanii hundi keessanuu mana banattanii irraa dubbattan. Yoo namni viidiyoo keessan isin ilaalu baate osoo iskroon godhu osuma namni kun keessa dabru laayifii keessan arga. Sunis laayifii keessan arga. Miidiyaan guutuun mana banamee salaalee qofa giseeti. Ajandaan keenya immoo wanti barbaanne ummata guutuu bira nu gahaa jechuudha. Kana godhuudhaaf immoo dirqama feemasiin tokko gabbee sagalee ta'uu nurra hin jiraatu bara. Isintu akka namni sagalee ta'u godhuu danda'a. Isintu rakkoo hawaasa keenyarra jiru dhaabuu danda'a. Isinii fooloo hin qabne. Isinii silaama namni waa takka hin qabdan jiru kun ni dandeessan godhu. Because tokkummaa fi bikki waa iyyuu bikki nam tokko iyyuu fi bikki hedduminaan iyyuu sagalee bikka hedduminaan iyyuutu sagalee qabaa jechuudha. Akkas yoo goone maal isiniif fakkaata? Yaada kiyya kun. Bareeda Makiitoo bareeda haala bareeda nuu himte dhugaadha salaalee guutumaa guututti darraan salaalee
wal qabatte waan ta'eefu darraa akkuma ammaatu jettee salaale guututti haga dhaqee darraa gahutti tokkuma miidhaan tokkuma waliin deemutta jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti ajandaa nu jalaan deemne tokkummaa keenya uumne toon gaafa nuyi warri foloo xixiqqaa jettee feemesootatti qabee dhagahaa jechuudha. Wal arrabsuuf faayidaan neetworkiin keessirri hin jiru waan ta'eef xayyibaa neetworkiin keessudha. Arraba nam tokkoon arrabsina. Arrabni hin barbaachisu. Saara qabnutti tokkummaa keenya barbaachisu. jedha. Bakka muuyit godhadhu sagaleen kee jeeqaa jira. Wanta dubbattu dhagaan jiru dhiifama bareedduutiyyaa. Dhiifama sagalee keetu sirri hin jirre nama arrabsuun hin barbaachisu. Abaluun sagaleen taane abaluun sagaleen taane nam tokkoon arrabsina. Because kan quuqama sabaa qabu sagalee hin ta'a. Bakka amma nuti tokkummaa akkamitti uummata kaasuu dandeenya wanta jedhu. Uummanni kun akkamitti namni ciisee hirribaa fi uummataaf sagalee ta'uu danda'a irratti xiyyeeffachuu danda'u qaba. Ani amma akkuma bikkuma tanatti viidiyoo dirqama ala bee achi dhaqee achi bee miti. Anxaaxaan qabu asuma taayitiin viidiyoo takka poost godha amma jechuudha. Gizee laayifii kanarraa bee amma anillee bikka hojii takka yoo ittiin deemu jira. Viidiyoo takka amma poost godheetiin poosti kana feesbuukas geessee asis geessee miidiyaan qabu hundarra geessaa jechuudha. Isinis duwit godhaa riipoosti godhaa kooppiiliinki godhaa. Because tiktookii na jalaa kaasa viidiyoo yoon sagaleen haasa'u maaliif akka ta'e hin beekne. Hayyee irraa ba'uun irra jiraata amma. Hayyee maki irraa baate si galchuun faadhu yaada gaariidha. Namni asirra jirtan hundinuyyuu namni ati amma asirraa yeroo laayivii kana cufattee viidiyoo gabaabduu takka hojjedhu gama feesbuukaatiinis gahii viidiyoon suuraan namoonni kaachuu danda'u wayillee akka hojjetamu godhi. Suuraa hojjetame san ijoolleen itti bilbileen jira silkiin kaasne maybe naaf deebisanii suuraan ni hojjetama kun waan hojjetamudha yaadina wanta suuraan ni hojjetama garuu amma viidiyoo kana riipoosti gootanii kooppiiliinkii gootan because sagalee kiyya namni hedduun waan dhaggeeffatuu danda'uuf akkas gootanii duwit gootanii isin hundi keessanuu because ilaallalaan nama achirra namni 100 ol yoo duwit godhu taate si jala namni shayyoo jiraate namni shaniin sun duwit godha ammas deebisee haala kana miidiyaa kana maaliif guyyaa torbaan takkaaf akkanatti harkitanii jirtan gaafa argeetillee anumaa eegalee miidiyaa kana ajandaa goonee turre jechuudha. So ammallee ajandaa ta'uu qaba wanti kun isin galee guyyaa uummata keetiif sagalee ta'uudhaaf booruun viidiyoo waraabaa jechuun sirra jiraatu. Amma mana madaama osoo waa dalagu jirtu akkuma waraabii poost godhi saba keetiif kan dhumu jiruuf nama lubbuu bahu jiruuf guyyaa sa'a hin gaafatu lubbuu namaatu bahaa jira waan ta'eef tolee waliigalee natti fakkaata amma anis irraa bee amman hojjedha. Galatoomaa waan dhaggeeffataniif ajandaa kana itti deebiidha galgala ittiin deebi'a ammas. Galgala ittiin deebi'a ammallee. Galatoomii. Okay, galatoomaa kee waan gadhiiste amma gadi dhiisisan duwitiin goona. Profaayilii sana immoo tiyyuu nuu fidi namni hunduu namni asjala jirtan dirqama nama feemasa hin eegina hojjedha. Salaalee jedha hojjedha viidiyoo hojjedha saba keessan bira dhaabadha. Beekamtii osoo hin taane beekamtii nama beekamtii